sababa tokko dhaga'uun barbaadu siin jedhame. Waardiyyaan harree sunii fi hojjettuun gaararraan sun halkan tokko mana sana buluu qaba. Har'a bahuu qabu. Homaa rakkoon qabu wanti guddaan dhimmichi icciitiidhaan qabamuu isaati. Waan hundumaaf anuma sirriitti qophaa'eera. Rakkoon qabu waa jiru dhaga'uun barbaaduun siin jedhama. Otoo rakkoon qabu jennee tottolfannooti karaa jakootii kan natti dhufan. Na tuffachuun isaanii waan isaanii galee natti fakkaatu jedhu. Amma maal na godhuttanii eega? Taasisee waan gochuu qabdu amma yaadee sitti of eeggannoo qaba hundufi. Eyyan. Wanti hundinuu haala gaariidha waan nu deemaa jiruuf wanti nama dhiphisu hin jiru. Eenyuyyuu nu shakkine. Ilaa inni biraa immoo wanta kana akkuma of eeggannoodhaan eegalle of eeggannoodhaan kan nuti xumuruu qabnu. Ati maallaqa qofa qopheessii waan biraaf hin yaadda'in. Ilaa inni biraa immoo isaan lamaanuu akkas hin dhageenye. Gammeenis hireenis. Erga akkasitti kolfitee waggoonni baay'een darbaniiru. Dhiphinni kee baay'ee nagaa na dhorkee ture. Yeroo tokko qofa na eegisiin jedheen turreen. Rakkiin obboleettii kee mudate furame? Amma keetti egaa obboleettii kootiif jedhee akka dhiphachaa jiru baruudhaaf jettee akkasitti na gaafatte miti. Saamsoon, gola icciitii keenya hundumaa wal barreera. Yoonis dhiphisee malee wanti biraa wanti dhiphisu hin jiru. Inni tilmaama keeti. Tole, erga waa'ee obboleettii kee hin taane maaliif dhiphatta? Gaaffii keenni guddaa waan na dhiphise sana baruudha moo dagachuu kooti? Inni illee dagachuu keeti. Garuu wanti si dhiphisee sun boru deebi'ee akka hin dhufne ragaa maaliin qaba? Ragaa maalii barbaadde? Waan taate osoo natti himtee gahaadha. Yoo xiqqaate wanti kun akka deebi'ee hin dhufne itti yaada. Bareedduu kun yeroo kanatti waa'ee isaa yaaduun barbaadu. Ummati yaadduun olittis nagaa kooti. Lakki, wanti kun obboleettii keedhaan darbu. Rakkoon qabu. Anu mataa kootiin bira ga'a. Eenyu siin jedhu? Inspektar Simboo siin jedhu? Xiqqoo wayii. Yeroo rakkoo keessa jirtu dhiphinni kee ulfaata. Yeroo nagaa taatu immoo arrabsoon kee ulfaata. Maal si fayyaa? Hidha miti utuu na arrabsi yoo turte arrabsoo kee yaada maal kan jechaa ture. Isallee jedheera. Ammallee siif jaalladheera. Arrabsoo kee qofa osoo hin taane waan hundumaa kee jaalladheera. Ani gaamiira koo dubbadhee ibsachuu hin danda'u. Yoo dandeesse ija koo keessa ilaaliitii na hubadhu. Maal si hubadhu? Mee callisiitii ija koo keessa ilaali. Uumaa sitti himani? Isaanis waan bararoonana jedhanii waan na arrabsaa jiran fakkaata. Vale, waan haaraa maaltu jira? Maal irratti? Jechuun Dookter Eebbaa irratti. Waa'ee saayinsi gaafadhe wayyuu mili. Naaf bilbileen beeku. Maal akka inni yaades hin beeku.
tarii mushira kan biraa xaxaa jira ta'a. Inspektar Simboo biroo wanta haaraan hin jiru? Shimseen beektu. Amma isheenis gaama humna isheetitti inspektarii jedhamti. An kanan jedhu waan ta'e tokko sin gaafadha jedheen ture. Qormaanni dhiyaateera bara. Akkami qophiin qormaata? Yoomiin na qo'achiisaa jira. Sin garuu taajjabeera. Maaliif? Maaliin godhe immoo? Ati guyyaama tokkollee qo'annaan jettee beektu bara. Isayyuu daree koo taate. Barataan daree koo hin taane barataan naachuraalii tokko garuu isayyuu kan barumsa addaan kutu. Sin qo'achiisa jedhee yeroo hundumaa na qo'achiisaa jira. Ammatti dhuguma hiriyaa kooti. Saalfachuu qabda dhuga. Mee sadiisi. Jaalala si barsiisaa jiraa fi barnoota si barsiisaa jiraasaa adda baafanna. Milkii! Waan hundaafuu jaallanneera. Filannoo gaarii. Akkami garuu yoomiin mucaa gaariidha miti. Of eegi Milkii. Namni nageenya tokko yoo hin jiru. Mana barnootaa keessa barattoota hundumatu odeessaa jira. Ati naannoo dhoksita? Dhugaa jettamoo? Maal jedhanii odeessaa jiru maaloo? Inni baay'ee carra qabeessaa kan mucaa kan argateetiin jechaa jiru. Sallee dhugaa dubbachuudhaaf anatu carra qabeettiidha. Akkas jechuun eegaluu keessa namanteetta jechuudha. Lakki akkas miti. Wanti nu eegalle hin jiru. Garuu walitti dhiyaachuudhaaf hariiroo gaarii irra jirra. Maarree walitti dhufeenya keessa booda gara waan biraatti jijjiirama. Ati maaliif na dhiistarra? Waan hundaafuu wanta kana bal'inaa irratti haasa'u. Amma deemuu qabu. Dhugaama? Telefoota jijjiirra geesse geggeessa. An kanan jedhu yeroo darbe Dr. Eebbaa bakka wayiitti akka beektu natti himtee turte miti. Eeyyeen maali? Eessatti beekta? Isaa wajjin walitti dhufeenya akkamii qabda? Gaaffii kana siif hin deebisu. Maaliif? Ani gaaffii kana yeroo meeqa gaafan si gaafadhu bira darbiteetta. Kanaafiyyuu haaloo na ba'achuu keeti? Yoo ati natti himte ani sittan hima. Mucaan ana hariiroo gaarii qabaanneerra jettee na qoraa jirta. Kanaaf na rukuchuu fire. Oh. Anti qoftoo akkamiin itti qabee kanan jedhee marrabbe. Guma waan kana qabatamaa laalleeftu. Ati maal taate? Dr. Eebbaan utuu aariidhaan bilbilaa isa hongammiidhaaf bilbila. Yeroo fakkaataatti jiraan tokko akkasiin bilbilaa sa'uun argeetis. Jiraan maaliif akkas godhu? Kanarraas maal fayyadama? Araada isaaf maallaqa dhabeenyaan Dr. Eebbaan immoo carraa kanatti fayyadamee ta'uu danda'a. Jiraan araada iyyuu qabaateyyuu nama maallaqaan bitamu miti. Akkas taanaan maal takkasiisa jijjiirre? Anuun beeku. Utuma jijjiirame illee jijjiirama. Isatti jijjiiramuusaa akkamitti beekte? Gammee wanta kana keessa jiraachuu dhiisuusaa immoo akkamitti beeka? Gammeedhaaf irratti hin jedhe bara. Idaa akkas jedheera. Ammoo eenyu nama akka hin qabu iyyuu bitaa natti galeera. Jiraan ana irratti moo? Dhaqee funyaan isaa jallisuu laata? No. Akkas ta'uu hin qabu. Akkas goonaanitti wantichi akka inni raawwatuu fi Dr. Eebbaa wajjin murtoo kana caalu akka inni fudhatu isa taasista. Mee kanaafuu maal gochuu wayyare? Yeroo isaa agartu akka wanti tokko hin uumamnetti isatti dhiyaatu. Isa booda malaan dubbii afaanii baasuu qabda. Eeyyeen. Malaan dubbii afaanii baasuudha jennaan. Garuu Saamsoon hariiroo jiituuf Dr. Eebbaa walii qaban malaaniin afaanii baasaa jettee turte. Maalirra geesse? Naaf hin milkoof. Maaliif? Mucattiin baay'ee ulfaatti. Kanaan dura hariiroo ani Dr. Eebbaa waliin qabu na gaafatte jennaan sitti namuun jedheen. Amma immoo dabarii ishee deebistee sitti namuun waan jette isheenis. Maloo fi keetii yaaltee dadhabde gammee jijjaarre? Jirraadhaaf jiituun tokko.
Kan ani jiituu irratti naa milkaa'uu dide isaaf immoo milkaa'uu danda'a. Akkaataa ajaja keetii yeroo ilaalan waan ofii keetii milkeessitee dhufte fakkaata. Sitti meera gurbaan. Aboo callisi oduu. Eenyudha oduun? Maal abbaa kee ta'uu barbaade? Maaloo adaraa waaqaa tasgabbaa. Eenyuun amanuu akka qabnu bitaatu nutti galee jiru sun immoo si walloltu waliigalteen silumayyuu nuuf ta'uu dideera. Mee maal taanu mee? Yaa gammee. Jirraan ana irratti moo? Nama ajaa'ib dabar. Intala bofa san gugee goote jaalattaa? Of kabaji jirra. Ammaan booda waa'ee giiftii waan hamaa dhuftee akka natti haasoftu hin barbaadu. Malee jaalatteetta? Hidhaadnis jira. Waan akkas hin jenne. Guutuu mana barnootatu beeka bara. Kanaaf na dhoksuudhaaf hin yaaleen. Si dhoksuudhaaf yaalaan jiru. Garuu jira miti. Maal geengoofta? Jaalatteetta moo hin jaalanne? Dubbichi garuu masana deemaa jira. Garuu addan baafannee dheetan. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaa dhamti. Jirta? Gammachuu. Baddeettammoo. Miti? Yoomii dhufe al tokko. Gammi. Maallaqa xiqqoo barbaadeen ture. Qabatteettaa? Ilkaan sarraa harcaasee Dooktar Eebbaan siif haa kennu jedhu ni laata? Nama akkamittiin amma kana gowwamu? Gammi. Hin qabu. Jidhaa. Akkam? Akkam jirtu? Jirtaa? Fayyaa keessanii? Nagaa nagaa. Al tokko si haasofsiisuu barbaadeen ture. Waan danda'u jirraa wajjin hojii guddaa tokko qabanneerra. Daqiiqaa muraasaaf bara. Naaf gala garuu hin danda'u. Jirraa kottu argina. Gaafa olii si eeyyamamu nama lamatu si jaalata. Maaltu olii naaf eeyyamamu? Ati immoo oduun dadhabdu. Shamarran kan akka waliin lolchiisa. Shamarran nagaa walii galanii jiraatan gidduutti akka waraana addunyaa sadaffaan eegalchiifte. Jirraa maaliif hin calliftu ati? Giiftiin giiftidha. Jiituunis immoo giiftidha. Ol yoo taate malee giiftidha gadi miti. Gaafa abiddi lamaa wal qabatanii boba'an natti mul'ate bara. Wanti nama gubu si haa gubu. Ati immoo maal haasofta? Ana natti tolu. Fedhii koo malee nufi. Anaanis. Gurbaan kun gufuu nutti ta'a jira. Maal taatanii siin garuu? Al tokko gallee gaafannee baana bara. Guyyaa biraa ta'uu hin danda'u? Ila ganama miira gaarii keessan ture. Kanaafan jedhe bara. Guyyaa 40ffaa yookiin guyyaa 80ffaa miti. Yookiin immoo ji'a jaanguuni. Maalidha kanatti dhagnee gaafannee malee jettee nu sarditu. Maal jechuudha? Obboleettii ishii dhabde. Sanuu urjii. Guyyaa guyyaadhaan osoo deemnee gaafannee maal rakkoo qaba? Tole tole. Isheenus hin gaafachaa turte. Gammee fi reen maal ta'anii hafanii? Maalan isaan mufachiise jettee na gaafachaa turte. Tole siin jennee bara. Miti kaa. Ji'a guutuu malee hin deemnu maal jechuudha? Kun sirrii miti. Guys, dhufaniiru. Qophaa'a. Tole.
Maalidha? Jirra raajii taateetti. Maal akka ta'e irraanfataniiru. Maal irraanfanni? Afachaa isinitti agarsiisa. Argitanii? Isin akka daree keenyatti fakkeenya jaalalaa ta'uudhaan jaalalli keessan jabaatee harri waggaa tokkoffaa keessanii. Waggaa irraa yoona obboleessi keenya gammeen obboleetti keenya hiriirraa fudhatamummaa argate. Guyyaan sun immoo guyyaa mi'aawaa fi jaalala inaabsisaa kanaaf guyyaa ka'umsaa ture. Obboleessa koo waliin barsiisuuf yaadeera. Obboleessi keenya beeka miti moo? Eeyyee, hiriyaa koo gaarii akka taatetti si beeka. Kanaafuu amma maal jettee nu barsiisuuf yaaddeere? Karaa waan ta'ee galleetiin. Garuu waan nu simatu sitti fakkaata? Obboleessa koo nan beeka, nama barateedha. Akkamitti jaallattee naan jechuu danda'a malee maaliif jaallattee naan hin jedhu? Maaliif jaallatte yoo siin jedhee deebii akkamii deebisuufii dandeessa? Jecha warra Noorwee tokko kanan baay'ee jaalladhutu jira. Jaalallii fi qilleensi tokkodha. Dhaga'uu malee arguu hin danda'a. Rakkoon qabu sin hubanna. Gammachuudhaan kan kaatan maal akka jettan dhabdaniittu. Waan jennutti nu jalaa bade. Nuun maal jettu reesilaamoo? Obboleessa keenya jirraadhaan jedha. Isa kan yeroo sin dagattan yaadatee kunoo sagantaa kana akka kanatti qopheesse. Isa galateeffadha. Abboon bajeechi. Yeroo reefu dhageenya. Dhugaa dubbachuufan kana hin eegne ture. Maal kana hin eegne jette? Nuti kana hin eegne jedhi malee. Tole amma hundi keessan taatee sagantaa keenyatti fufna. Amilee kennaa. Daangaa sitti darbuun ta'e malee gaaffii tokko si gaafadhu. Anan gaaffii keetu hin taane yeroo hundumaa sitti daangaa sitti darbuun ta'e malee jettee jalqabdutu na ajaa'iba. Maal godhu ree? Ittiin qabadhee fuula kee ilaale yoo nyaarri kee kamaa miti ta'e dhiisuuf iyyee. Tole na gaafadhu. Hammuman si argu harka keen ilaala. Garuu immoo qubeelaa asirratti argee hin beeku. Maaliif yeroo hundumaa harka koo ilaaltati? Gaaffiiwwan qaxxaamuraa kee jalaa ba'uuf jedheenii kaa. Filannoon ani qabu kana malee maalidha? Kanaaf iyyuu harka koo ilaaltu gaaffii koo sirnaan naan deebisnaafti jechuudha. Ammaa isaan jijjiiri. Seenaa jaalalaa kennatti. Ani Rumeenii kee amma haadha ijoollee lamaati. Dhugaa jettamoo? Maaliif naate? Naane boo. Danqoose. Bultiis daa'imas hin qabu. Jaalallees hin qabu. Qabaadhees hin beeku. Maaliif? Jechuun kooti dargaggeettiidha. Hojii gaariis immoo qabda. Dabalataan immoo baay'ee bareedda. Amma ammaatti maaliif jaalallee hin qaban? Bareedduu akkan ta'e waan natti himteef galatoom. Kana toon sitti himuu baadhayyuu namni biraan sitti himu. Waa'ee jaalalaa yaadee hin beeku. Waan si ajaa'ibu hariiroo waan jedhamu keessa seenee hin beeku. Dhugaa jettamoo? Akkamitti? Akkanatti fakkaatutti hojiin koo yeroo koo fudhateera. Kana jechuun qorattuu ta'uun jaalala nama dhorka jechuu koo miti. Garuu akkuma sitti hime an kan hin qorattuu ta'eef lubbuu abbaa koo gammachiisuuf waan ta'eef yeroo koo hundumaa hojii koo kan kenne. Naaf gala. Jireenya jaalalaa wanta jedhamu hin beeku. Dhiiratti karaa kanaa dhiyaadhee hin beeku.
abaaboo waliif kennuu, irbaataa affeeramanii uffata irbaataa uffatanii deemuu, qubeelaa waliif gochuu, waggaa tokko waggaa lama jedhanii anvarsarii kabajuu, wanta kana hunda isaayyuu hin beeku. Jaalalleen koo hojii kooti. Bultiin koo qorannaa kooti. Turi. Jaalladheen beeku yeroo naan jettu. Ati umurii kanatti mormi kee lamaare. Gurbaa? Tole al tokko hundi keessan callisaa min. Guyyaa gammachuu kana qopheessuudhaaf ani kophaa kiyya na argaa jedheemti kanan qopheesse. Yoomni sana waliin jira. Dabalatamuu saganticha akka gammeen sireen isin barreef of eeggannoo cimaa taasisne. Ati maallaqa qofa qopheessii waan biraaf hin yaadda'in. Ilaanni biraa immoo isaan lamaanuu akkas hin dhageenye. Gammeenis hireenis. Egaa sagantaa kana caaluu osoo qopheessine baay'ee nutti tola ture. Garuu hanqinni maallaqaa waan nu mudatee tureef haga humna barataa waan kana qopheessine. Maallaqa xiqqoo barbaadeen ture. Qabatteetta? Gamme. Hin qabu. Wanti guddaan sagantichi guddaa ta'e osoo hin taane nuti carraa kana wal arguu keenyadha. Tole amma egaa hundi keenya dabareedhaan waa'ee hariiroo gammee fi hiree wanta nutti dhaga'ame gabaabsiine dubbanna. Isa booda isaanis jaalala waliif qaba walii ibsanii sagantaa keenya xumuraa jechuudha. Kanaaf amma eenyurraa eegallu? Barsiisaan ofitti fakkaate bara. Hundaafuu Saamsoon ati eegalle. Aboo dhiisii jirra. Inni cal jedhee bararoo tafkii maal jedha. Isa. Hundaafiyyuu ani hanga yeroo dhiyoo asitti kan ittiin na beektan lolaanidha. Ani jaalalarraa fagoodha. Abboo dhiisii malee. Tasgabbaa'e. Kanallee amanii malee. Mormuuf immoo? Tole, isiniif haa ta'u. Amaneera. Ani jaalalatti siqeetuun hin bareedu. Alaalatti kan irraa bare hireedhaa fi gammeerraati. Jaalala akka beeknuuf kan nu barsiisan jaalalleewwan kanadha. Hundaafiyyuu galatoomaa. Ana ebelu jechaan oolu. Ka'aatti fufaa. Egaa waan isin ajaa'ibu an nama har'a jiraachuutti amanudha. Yaada koo kan ammoo amanii kan na deeggaru keessaa tokko yoo jiraate hireedha. Namni tokko jaalallee isaaf gaaffii jaalalaa yeroo dhiyeessu kana dura baay'een si jaalladha hin ture hin jedhu. Sababiin isaas jaalalli kaleessa miti. Akkuma kana ammoo gara fuulduraattis sin jaalladha hin jedhuuni. Sababiin isaas jaalalli bor miti. Garuu jaalala jechuun har'a ol jaallatanii jaalala walitti agarsiisu jechuudha. Kanaaf immoo fakkeenya ta'anii kan nu agarsiisan gammee fireen baay'ee galatoomaa. Akka isin jaalala kabajan isinillee kabajamaa isiniin jechuun barbaada. Ani garuu jaalala isaanii osoo lakkoofsaaniif seenatti ture. Uummarattoota naachuraalii irraa waanuma eegamudha. Egaa waggaan tokko ji'a 13 torban 52 fi guyyoota 365 qaba. Sa'aatiin immoo 8,760 daqiiqaa 5,525 qaba. Kanaafuu hiree fi gammeen turtii amma kana waliin turaniiru jechuudha. Kanaaf kana boodas jireenyi guyyoonni sa'aatiin hundumtuu osoo isin hin dangeessin waggaa dheeraa waliif jiraadhaan siniin. Gumiinoo. Aboo waan baatiif dubbadhutti taa'e. Amma sagantaa kana fakkaatutti gumii ofitti waamnaa? Milkii waan baatiif dubbadhutti taa'e. Dubbiin akkin barbaade. Akkasii foyya. Namoonni baay'een
bara kana jaalalli dhugaan hin jiru jedhu. Dhugaadha jala muree kanaan isinitti himu namoonni sun isin hin agarre jechuudha. Namni hiree fi gammee argu bara kana keessa jaalalli dhugaan akka jiru ni amana. Anis nama bara kanaati. Dhaloota bara kana keessa jiranii fi fakkeenya gaarii ta'uu keessaniif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Egaa naani jechama warra Hindii baay'een jaaladhu tokko na yaadachiiftani. Innis maal jedhu seetanii kan garbas mootis walqixa godhu jaalaladhaa jedhu. Kana ani eenyummaa fi ikoonoomik istaatisii isaanii osoo addan baasiin kan nama hundayyuu walqixa taasisu jaalaladhaa jechuu barbaadeetan. Ati dubbii nyaati. Kanaafuu isin lamaan keessan amma har'a akka geessan kan isin taasise akka mootiittis akka garbaattis kan wal isin qixxeesse jaalala guddaa kanadha. Kanaafuu akkuma jaalala guddaa kana kabajan jaalallis isin haa kabajuu jechuun barbaada. Kanarra wanti hin jedhu hin jiru. Baay'ee galatoomaa isin jaaladha. Harrootu jaalala afaan qabaateen jedhe. Waan hunduma isaayyuu hundumti keessan ibsitaniitu. Amma anaaf jirraatu hafa. Nuti samma dandeenyu ibsina. Garuu na amanaa. Eenyuun keenya iyyuu gatii jaalala isaan dabarsanii fi hariiroo jaalala isaan dabarsan ibsuu hin dandeenyu. Otoo ogeettii fakkii kaabsu ta'ee lamaan isaanii iyyuu hafaa guddaa irratti isaan kaasan ture. Sana booda mata dureen suuricha maal taasa jedhuuf jaalala ta'a ture. Isin ibsuudhaaf wanti jechuu danda'u tokkodha. Innis jaalaladha. Egaa dhumarratti anatu hafe. Dhugaa dubbachuuf ammoo hiriyaa isaanitti dhiyoo waan ta'eef waggaa tokko keessatti maal akka isaan dabarsan sirriittan beeka. Yeroo baay'ee wal jaalataniiru. Yeroo wal jaalatan kan ammoo jaalala nama hin hafsisu wal jaalatu. Jaalalli maqaa qofaan osoo hin taane isaan biratti jiraataniira. Akkasumas immoo yeroo baay'ees wal lolanii beeku. Wal loluu isaaniitiin hagamaatiin dhibbatanutti. Diinni isaanii immoo gammachuudhaan lafa dhiitii agaragalutti. Guyyaan baay'een darbaniiru. Egaa waggaa tokko kana keessatti gammee fi hireen wal jaalachuus, wal loluus, gaddas, gammachuus waliin dabarsuun nutti agarsiisaniiru. Hunda caalaa garuu miirri isaanii miira dhugaa waan tureef waan hundumaa waliin mo'atanii waliin darbanii har'a ga'aniiru. Ani gama kiyyaan isin waliin mana barumsaa tokkotti barachuu irra darbee isa obboleessa koo ishee obboleettii koo godhee sanaaf kenne waaqa koof galatan galcha. Inni biraamoo wanti nani jechuu danda'u yeroo hundumaa jaalalli keessan akka damboobe ta'aaf. Hin badee akkan taane filaashiin kun. Abbaan ta'e fuudha. Jalqaba irratti namoonni sagantaa kana qopheessitan yoomiif jirraan guddaa galatoomaa. Keessumaa jirraan yeroo baay'eetu na bira jiru waan tokko si gochuu dadhabuutti. Hunda isaanii fuulduratti dhiifama si gaafata. Rakkoo hin qabu. Isaanaaf dhiisitii callisitii dhiifama naaf godhi. Gara hiriitti gaafa hin deebi'u. Harri guyyaan barsarii keenyadha. Garuu immoo maaliif hin dagadheen jedhu. Sababni hin dagadheef amansiisaa waan ta'eef jechuudha. Bareedduun kun ogeettii waan hundumaa fageessitee kan yaadduu fi sodaan waaqayyoo dhugaan kan galeef ayyaana qabeettii fi gugee kana waliin waggaa tokko guutuun keenya waan guyyaa tokko ta'eyyuu natti hin fakkaatu. Kanaaf akkamittiin waggaa tokko guunnee irra jedhee guyyaa kana yaadadha. Dachee kanarraa
namni akka koo carraa qabeessa ta'e hin jiru. Mucaa dandeettii guutuu qabdu onnee guutuu waliin naaf kenneera. Egaa ani nama hanqina baay'ee qabudha. Garuu immoo hanqinni koo kun tokko iyyuu natti mul'atu. Nama guutuu akka hin ta'eef natti dhaga'ama. Maaliif isinitti fakkaate? Waaqayyo hanqina koo karaa nama tokko cufeera. Hiree baay'een si jaalladha. Umurii waaqayyo naaf kenne keessatti si kabajaa si kunuunsaa jiraachuun barbaada. Gammee yeroo baay'ee jaalala naaf qabu yeroo inni ibsu dhageessaniittu. Ani garuu jaalala inni isaaf qabu kan inni isaaf ibse baay'ee xiqqoodha. Inni kun sirrii miti. Tarii guyyaa irraaf hin qusadhee ta'a. Har'a garuu isin gidduutti ani ibsaaf. Jalqaba yeroo walitti dhiyaannu ani barnootaan isa qo'achiisaa ture. Inni garuu guca jireenya koo kan ta'e jaalala na qo'achiisaa ture. Gara fuulduraatti maal akka nama beektaa? Waa'ee abbaa manaa keetii nutti himi yeroo naan jedhan deebii haadholiin deebisuu barbaada. Abbaa manaa koo fi abbaa ijoollee koo haayiskuuliitti tokko jedhee kanan bareetu. Eenyu caalaa kanan isa beekuuf eenyu caalaa kan na beeku. Jaalallee koo ijoollummaatti kaanii waliin guddanne inni hiriyaa kooti jedheen deebisaaf. Dachee kanarraa badhaasni guddaan haadha manaa kee ta'uudha. Jaalallee koo afaan tokko qofaan miti afaanota addunyaa kanarra jiran hundaan sin jaalladha. Maaliif osoo akkanatti jiranii chaalenjii tokkoon kenninuuf? Hireen dhiigame haadhungattu. Haadhungattu! 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 Dhungadhu! 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 Jalqaba isinitti himeera bara. Ogeettii fi kan ayyaanni waaqayyoo irra buleedha kanan argadhe. Mucaa maatii ogeessaa irraa dhalattee ogeettii taatee guddatteedha. Namoota gidduutti jaalala ishee ibsachuuf malee isin gidduutti wal dhungachuuf haalli guddina ishee hin eeyyamuufi. Egaa kun mataan isaa iyyuu madaala ogummaa isheeti. Ani maalan beekas teebilii irraan kaa'ee bahee abbaan ta'e fuudhee irratti fakkaata jechuudha. Tasgabbaa inaan jettaa masaatii kana waa'ee tasgabbii natti haasoftaa taa'ee. Filaashiin kun inspektara harka galaa maal takka ta'u beektaa? Isa kan kootii bilardi godheera garuu immoo qalbeeffattee ilaalteef taanaan hin mul'ata bara. Saatii kana na gorsi taa'ee. Deema jabbo. Joonjaan kun mala naa barbaaddeettas. Ani badii dooktaree eebbaa. Egaa sagantaa keenya xumuruun keenyaan dura guyyaa kana akka itti yaadattaniif kennaa tokko isiniif kennuu barbaanna. Yeroo hundaa yeroo guyyaa anniversarii keessanii isa jalqabaa yaadattan akka kanaan yaadattan barbaanna jechuudha. Dhugaadha jecha hin qabu. Guddaa galatoommaa. No, argamuu qaba. Argamuu qaba filaashiin kun. Maal dhabu? Filaashiin ni alaabari. Filaashii? Eeyyee. Argiteettaa? Eeyyee. Anatu fuudhee ture. Waan keessa jiru agarteettaa?